اوكي ايش اسمه هذا يا ميدس ايشك بو ايشك مقاك كروغاتي مقاتنورا مقاك ندبسون بيتو ورا شغل ايش يعني شغل mana nu eegutti malee وانكو ترجمة يا محا وانكو وهذا نو mana معنا يا eegutti malee اها اوكي بايك روح له حقي يا كارما يا بريد انا نجتي yaa nan fuudha أكيد نماتو أصو جنت بچو جرو خط نباستين نيجو جراني سنيفو يسيو جوان وان تمال نت عرتي يستين دي asuu بيتين fidi دي yoo muraawal asuu fidi اني اركسون نبرا ملتو natti qabuu diddeega أصو جوانا نركز بيتا ولد دار جرا نجلان كاستوا anas natti qabuu diddeega aha dhufteessa rabbi laaffiseef لفت niitorkiin qabdu قد سيخيس الركتة okkee qabe ka hoosiitiyya thank you wallahi na jira أما مالك أنا ما تكو كبا فيدا qabeen fidaa obsammas itti deebiin gootota يوكين إلياس بونسان سنين فيدا بكا Eliyaas Bonza nama ofirra qabu fidaa nama sirnu tabsiisu إلياس فرم كابو hin qaba malee Eliyaas giiftaramee maal ofii Oyinoo tokko ergatti Eki fuula dhiqatti kottu jetti. Deem fuula dhiqatti kottu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالك ديجا نو يديرو تما كم اللهم بد ديجا كريتي تيمو كنمات مرات يجنوني ها يجنوني خلاص اوكي كتبتشو اوكي انت قلنا كابي go guys tap the screen all my family thank you so much tap the screen all Allah Eenyu wajjinan? atimo enyo jini ansimbe ko ka enyo jina katat ati vimbe tu bakka jirtu Ay bro. Way bro. Anwada pura gara-gara mu Rahul gore. bakara Jabata. ya dabo ya de jira bar bakara us kol sente bakara na jette guys tap the screen ko round kiseno Taap goda ka warre nubra. Taap goda warre nubra. Harkan kenni name. namni baay'een ambaadhadhee deemuun kun nama muraasa malee nama sadii malee warri kan taapin godhuun kan na dhibe taap the screen godha hundi keessanuu Taap goda ka taap goda. Hundi keessa namna jirta. Awo ijoollee umuuf Rahul sana abbo ijoollee qaqqaalidha wallahi. Way. silaa isin jala daattee taate na tumuu deemtaame alla barnumaan sumnuu ta'e bar osoo waa takka isiin hin dubbanne akkana godha akkas godhaan jenne meelaa ijoollee umuuf Rahul ijoolleen tijjaas akkasi beekaa taap godha Rakkoon qabu baay'inni waami. Taabiin homaa rakkoon qabu. ililli tokko nu kanna Ililli afur nu kutaa. ililli tokko nu kanna namni afur Ililli afur. Hoziitiya. Thank you. namni afur ililli tokko gadhiisaa jira kee Hojii galatoom. nama saddeetiin na bira jira warri saddeettan na bira jiru Namni afur gabaaboo sadi.
Abaaboo kan naan himmi jetti. Waaboo. Ilmi tokko tokko darbaa namni afur. Takka aboo takka. Mana haadhuuf. Galatooma. Galatoomi qaalee. Abaaboo takka feeree. Jaldeessa bareeda. Aboo jaldeessa bareeda. Guyyaa takka illee jara kana namoota gurbaa kanaatiin arrabsaa kolkolo. Miira keessaa beemee seenaa tole gar. Qaba afaan. Akkuma isin hiddetti nallee jibbiyaa jira. Maal afaan qabdu? Maal afaan qabdu? Ani miliqeetti latan waslaa. Galatoom foziyyee ko. Thank you. Naa jira. Abdaan maqaa. Obboleettii koo tawaa filik koo. Adde waan kanarraa jijjiiri bilis. Ijjiin hubadde tokko kan mataa dhaabbataa tokkorra jijjiiri. Dacheen nun zoorte beek. Ijaalaalu dadhabne. Maal kennite? Maangisi nyaatota hunduu gureera jaawan. No problem. Okay. Bakka san bakka sibiila cufna bakka akkaan tuunni nyaanne. Akkam jette? Lama yoo taate Baankii jaldeessaa. an sheerin godhu wal. Eenyumaa futtee godhu hin beeku ganaallee sheerin godhu. Abbaan barbaade kan dhufeen akka malee. Akkana la. Abbaate. Abbaatee ilaal qaxxaamne yaa. Suudii koo galatoomi olla qaalii nama. Ayyee galatoo. Thank you. Galatoo. Galatoomi suudii wallaahi. Sanyii nama galatoomi. Reeman. Galatoome yaa Ibroon galatoome yaa maal mee? Siikii radaati karaa kiyyan jirtu. Abaaboo kophee waan irratti komantii irratti naa kennan. Abaaboo komantii irratti naa kennanii. Na biratti bira anaaftooni anaafsi ni haa tokko jirraa bira. No. Anaaf yommuu firaa hojii jirra. Hiikii fi obboleettiin teenya waliin jira. Si seeran gurbaadhaaf kenne wayyoo Abdulaziz. Jabaadha warri mana kiyyaa. Salvina 00 sulte ko wallahi hin barbaachisu. Amma akkana ta'a. Wallahi jabaadha amma kana iyyuu gaarii jirran. Rafte. Amma furaa wali yaa jabaadha. Muuziqaa maalii? Tomate. Alla bannee kaane kam. Wallahi bannee kaane. Wallahi bannee kaane. Soddoma. Naga. Nungal. Takka maan ta'e. Salphina jalaa rabbi nu baase. Ifaan akkuma tokko na dhugaa. Please obboleettii takka waa billig gootu. Maqaan keenaaf mul'atu loobii malee. Billigii kanarraa dhiisi please. Dura hin reyneeti. Kalkuleetiin gooni. Kalkuleetii beektaa subbaa kan baratte siluma. Baa jetti naa dabsiistu. Gaafa namni baratu shubbaa kan baratte. Kalkuleeta kan beektu. Ifa amma yoo foonji. Akkasit dhiifadhu. Maali intinni niyyuu ni faa bar. Dhiigni afaan ishiirraa iyyuu baay'ee fanta. Dhiigumta afaan ishiirraa ergi kaame. Obboleettii. Diyaa miliqxee yukunu. Diyaa miliqxeetti dhiisa. Miliqxee bakka akka humna hin qabu. Jecha qoy mataan adda kuusanii daqiiqaan dhumeegaa maali abdii Hamzaan as bira dhufaa sababni isaatu tokkoffarra jira waan ta'eef gaa'is. eegaa daqiiqaan dhume No way. Congratulations. Qoy sekoondii lakkaa'ame kaan waan deebisan mallee fudhanne aangoo. Deebisi makti Hamzaa. Hamzaa bakka Deebisi. No. Musinara kasi. No, musinara. No way. Mea solo, please. Ati solo ki. No, Marcos Hamzaan fudhatee hin jedhibar.
Thank you, Shakureti. Thank you, Habibi. Isaatu lakkoomsa hunda keessan irra tokkoon farra jiraatu. No, not fair. It is not fair. Not fair. Not fair. Okay. Everybody is competing. That's all. Okay, Amma Lisa, kuno torba wali. Abshir, Karimti, abshir. Hindi fudhachiisu barbaadan hangan kudhan lakkaa'utti kennaafi tokko No, bika deebisee hin jira shi. lama Dilanana asida kabechu. Makti gartemi. sadi afur hanga kudhanii gaafa lakkaa'u abbaa kennitaniif hin kennitan utaanaan dhumate jechuudha. Shan Kanaafuu dafaa mana guddaa kana gad dabartanii akkasitti isiniif waldisee baatanii. jaha Abduseen tutturin gaasa. torba Naaniin qoy jetti qoy kaampaanii keessa jirti. Infadu qoy infadu. No qoy no please. Maaliif qoyta akkasitti nasraan akkasii moomtee bar maali qoyin guys sagal 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 One. sagal sagal let's go Allah. Allah. let's go Abu Jalal fayyise. Hamza Allah. There you go. That's perfect. يا لها sagal من فجأة. mati na jala يا لها من فجأة. إنها لحظة الأخيرة. Guys, Hamza kan- godhaa hin jiran taargeetiin Guutii godhadhaa ani sinii lakkaa jira. Maal taana guutii godhaa. leenca takka konkumata dhibba takka ni guutuuf deema. Wofella. Leenca argannaani riikaardii mana kanaaf galmaa'e bira darbaayyuu Hamzaan. 80 jira. 100 dabalaa fiitii 80 galcha. Sagal jedheen jira. Sagal yeroo sadi lakkoofnaan 100 galuuf deema Hamzaan. 100 gallaan riikaardii cabsee bu'aa jechuudha. Sagal. Sagal jedhaan jira. Yoo amma yeroo kana jabaattanii puush gootan aangoon Hamzaa harka jiru kun Maarqoostu fudhachuu danda'a yookiin Diyaa fudhachuu danda'a yookiin Sooloon fudhachuu danda'a. Sadi sinii lakkaa sagalirra hin jira. Yoo aangoo qabaattan 100 galcha yookiin immoo Hamzumaaf dabarsinee kennina aangoo. Wayne Sooloon mo'atame kunuun fira dhabuu isaatiin maal goona aangoo dabarsee dhumata. Namoonni qooyi isin jechaa jiru. Warri qooyi jedhan waa malee miti. sagal lama Sagal tokko qaama dhumate. Feesii Dhumate dhugaa kunuun. nama jabaa. Oh my goodness. Kutee. Kunoo Kutee faayiseen jabaa. jabaadha. Faayiseen jabaadha. Baqaamsa fudhattee jirta aangoo kee. Sagal tokko. Sagal tokko. Thank you, my family. Sagal Kolkolo. lama. Tokkittii tafte sagal sadii ennaan dhumate bakka hanga kudhanii deemaa jira. Sagal lama. Okay, sagal lama irratti irra deebiti himiif Hamzaan tokkoffarra jira. Eega. Dumi Hamzaan- gaasa, dumi haa Abdusee, dumi haa Dr. Abdusee, dumi haa sa. maali isa Sagal lama. Sagal lama qoy. Sagal lama. Sadii jennaan dhumatee bar. Sagal lama irra jira. Sagal lama. Ammallee oh my goodness. Saati Sagal amma sadii. booda eenyuun na dhaqqaba eenyu akkamitti maal jechuu Sagal fedhe. sadii congratulation. Sagal sadii congrats. Bakka. Ta'uu baatee. maashaallah dhumate No. Dubbii jiroo dubbii. Baatee Hamzaa dura lakkoomsa ilaaluu dandeessanii. Silaa dhumatu baate illee. Oh my goodness. Why wajina? Wajina. Teetiyyuu dhibba galuudhaaf dhibba galu. No. Bu'ee jira Hamzaa no tokkoffaadha. Dhaggeeffadhu kaa. inni tokko Waan isin jedhu dhaggeeffadhu. Abdusee wallahi Mati dhaggeeffadhu. Isa kana moo'eera. Isa dhibba Diyaa fudhatti moo Hamzaa fudhata dhibba karoorri keenya hadhaa dhibba jedhameemi. Hayyee na dhageeffadha. Bika deebi'ama. Lammi. Na dhageeffadha. Taargeettiin dhibba waan ta'eef dhibba guutuu qabdan namni lameen keessaa Na ta'u. dhageeffadha oggu takka. Please. Laal Maarqoosii fi Sooloo fi Waantiyyaa fi Abduseen hundi keessan waan inni isiniin jedhu na dhageeffadha. Footoo Karim hundi keessan torbaan lamaaf osoo irraa hin buufne yoo irraa buuftan mana isin jirtanitti hin dhufee leenca isin irraa fuudha kun diilii kiyya. Bara taphachiisaa No way. ani kompiitaatara bar taphachiisaa jira malee tapha keessa hin jiru. Naani qoy jettee bar saamutti namni na iyyuu jira. Hai namni biraa filannoo qabu isaan malee guys okay nuti adada keenya No. fudhannaa Rakkoo miti bakka Congratulations, Hamza. congratulations Dhaggeeffadhu Hamza. kaa. Dhaggeeffadhu Ani nin godha. amma kii seera kan koo dhaggeeffadhu seera taphichaa. Manni waliin istoorii irra godhachuu ni danda'a. Maaliif akkas fudhadha. Itti aansuudhaan immoo amma karaa 1,000 deemna waan ta'eef
dhumatti amma karaa Amma warra kaan dhiqamanii gadi buusu. Warra kaan gadi buusu. Sooloodhaa fi ani okay hin fudhadhu ani Sooloo Kitaaba gabbuu. fudhadhu warra biila sooloon ani namicha ijji kaayyoo taphatanii beektanii Itoophiyaa keessatti wallee ijji kaayyoo taphatan san. Maarqos gama dhibbaa dhufuu danda'a. Isaan ganaa 20 jira waan ta'eef Bakka hedduu gadi fagaata. fuudhanii darbanii dhibbaaf deemuu danda'u. Dhibbaaf. Dhaabbadha. Laal Kariim footoo likki mul'atu irra kaayadhu. Anaa jee ati miti annoonoo ta'een qeebalu. Foloo godhaa ammas tarii foloo godhaa hundi keessana. Kariim hundi keessan foloo godhaa. Ani foloo godhuu hin dandeenye maaliif neetworkii keessirri hin jiru soorii. Okay. Booda naa goota. Laal footoo Kariim footoo tanarraa jijjiiri footoo likkii irra naa kaayi. Please ani supportuman si godhe malee hin fedhu edee si kadhachuu jira Hamza. Kadhatame. Okay. Hayyee footoo tiyya gubbaa kaayadha. Daddafa. Ammuma moo? Amma akkuma irraa buutanitti gubbaa kaayatan yoon isinirraa dhabe bakka isin jirtanitti hin dhufee leenca isinirraa fuudha. No ani koo taphataa jiru Hamza taphachiisuun jira Suuraa gara. kan kee qofa osoo hin ta'in adabbii biraas adabuu dandeessa. As biratti jechuudha adabbii waa si garsiisuu waan feete adabuu dandeessa. Yoo barbaadan adabbii san immoo hin fudhannu yoo jaani giiftii barbaadde gaafachuu dandeessa mootii waan taateef. Okay. Come on. Thank you. Amma isa dhibbaatiif deemnaa jechuudha. Ka dhibbaatiif isin sadantu deema. Eenyuun isin sadan keessaa dhibba seenaa? Muutu godha. Amma 82 xiqqoodha kan Hamzaa kuma 18. Sooloon dhageeffadha. Sooloo yoonii fi arra irran kaayanne namicha Itoophiyaa keessatti ijji kaayyoo taphate tokko ni beektanii miti. Sanitti ergeetitiin sooloo singilii irraa baasisa. Wallee singilii irraa baasaniiti addunyaan guutuu dhageeffatti sooloo. Okay, amma karaa taphaa adeemnu Abdusee. Okay. Hamzaa nama dhibba galuutti dhiyoodha waan ta'eef miyaanis 27,000 qofa si barbaachisa dhibba galuuf. Eenyuun ni fudhata? Maarqos garuu fagoodha. Daqiiqaa xiqqoo kan nu qabnaaf garuu daqiiqaa xiqqaa isinii kan hin amma. Daqiiqaa 5 kenninaaf. Dhibba galuudhaaf abbaa dhiiraa dhibba galee aangoo fudhatu. Ilaa daqiiqaa 5 kana keessa yoo dhibba galtanii aangoo keessa mirkaneeffattan taphni dhumatee deemnee bakka. Sooloo wal agarra. Hamza muutu godhan amma dhibbaaf deemna. Intiniin keenya aangoo karoorri keenya addaa dhibbaafi. Amma dhibba galuuf kuma Meedhaaf Abdusee. Anarratti seera jijjiirrattanii. No dhibbaaf deemne barata amma mo'atteetta kana kiingii taateetta isa dhibbaatiif immoo yoo dandeesse dhibbaatti waan waliin jennee mi dhibba takka. Okay, hayyee laal diyaa jee torbaan lamaaf Dhumatee jira. Maal haasa'u jira isa Abduu Seenoo qarqarqar jira. Abduu Seesi dhaga'uutti hin jiru. daqiiqaa lama tafe kunoo taphachiisaadha maalii wajjatu daqiiqaa tokkoof sekoondii 30tti galeeram. Boo shira wallaahi shira kun shira. Hamza ati nanamantu daqiiqaa tokkoof sekoondii 30 qabdu dhugaa dubbachuudha. Saayibii shiraa daqiiqaa Ati amma iyyuu dursaa jirta waan ta'eef rakkina hin qabu. Still you gonna win. Okay. Garuu amma yeroo 19 wajjin ta'u hin dhumata ta'a. Amma Daqiiqaa 19 wajjin dhumata ta'a. 19 wajjin taaka hin jiru taaka wanni jaamsan hin jiru fedhu. daqiiqaa 18 jira. Daqiiqaan dhumatuuf deema bakka. 19tti dhumata daqiiqaan yeroo 19 jedhamu. Taakaan hin jiru Itti maafi bannaa ta'a. Waa gaafataa jira. Maal seete? Ati amma daqiiqaa sana keessatti yoo moote amma mootee ta'u already miti still dursaa jirti. So daqiiqaa kenname sana eeguu qabna jechuudha. Daqiiqaa waan dhufu. Biyyaan immoo gabbuutee jirti moo jirti laata diyyaan miliqxee. Hamza fudhattee baraangummaa kan kee. Kunoo daqiiqaan dhumaa jira 19 guutee. Hanga 10 cumate. Dhume bakka daqiiqaan dhume kaa. 9 bar. Nuuree kanatti. Akka maal Abduu si adeeman. Abdusee wallaahi shira oofu jirta. Hamzaan injifannoo Shireetta malee koo si kan dursaa jiru erga silaa. Namni Bara Abdusee waan inni fadhu jiru beekee bara. So I don't know why you worry. Atamma dursaa jirta baay'ee. So Ani bara injifannaa kiyyaaf fiigu jira malee akkana injifanne niin beekaa bara. Mari fatta dia joga Shamza. Ati ko already you are on top. Hamzaan injifannoodhaan xumuruu isaatiif maaltu sitti dhagahame Duraanuu an jeetin jira Hamzaan ni mootaa. Jee moon jenne jee. Kolkola akkana boo.
أنا والله. Congratulations. Thank you hundi keessan. Thank you makii teenya. Thank you abdi seekeenya. Congra. Thank you hundi keessanii. Hundi keessan Hayyee. yeroo keessanii ulfaadha. Yeroo Amma laal. Amma nama san hunda naa ol deebisi. Nama san hunda naa ol deebisi makii teenya. Nama geema keessa jiru hunda tokko isaanii. dhaggeeffadhaa. Seera makiin yoo ta'e sara sa'aatii afurii wayii asirra teessee turti. Wanti yaa hootti. Solo dhaggeeffadhaa. Wanti yaa hin jirtu. Farshiiraan irra dalaguu ture bara. Adabbii qabda waan ta'eef. maal seete solo sobnee sa'aatii irratti gubnee xiqqoo ishee puushii gochuuf ture dullee malee. Taphni asirratti dhumatee jiraarraa fi warri biraa immoo kana booda gisee taphattan 200,000 taphattan. 100,000 mana kana hin jiru jechuun qaba. Amma laal ogguta kamena kingiif obsaa kaasa ogguta akka wanta kaan jaaddaa. Haasa'uu dandeessaa akka feetetti. Thank you dase. Laal hundi keessan amma Abdusee Khiyyaa torbaan guyyaa 14 footoo tiyya gubbaan buuftu. Balaataan danda'ani. Ani balaataa fi shira gurguddaan danda'u. Warri si waliin muumee as jira. Laal Abdusee hayo majiina irraa fudhadhu. Torbaan lama footoo tiyya gubbaarra kaayatta uummata akka irraan buuftu. Si galee yoo ati irraa buuse si arke obboleeyyan kiyya namni 500 kana ilaalu jiru. Please screenshot godhaa naa erga. Aranaan dhisimoo. Uummattuu yoo wasiyyaa akkasii dhaamadhaan waan hin dubbadhu jira fanii. Waan dubbadhu jira dubbadhu ati. Mee naaniin takka please naa obsaa please. Ay media dia ogguta akka dubbadhu ala naa deebisi nama san solo da firra kaayadhu ate iyyee solo da. Soloon irra kaayitee dhufu deemanatti fakkaate. Abdishakuuree Khiyya. Yaanis ni jirtu. Thank you wallahi shanii namati. Hamza waan barbaadde adabuu dandeessanii beektamii. Laal Abdusee Ani Abdusee ammallee shiran irratti nuuf hin gaanaa dubbataa amma shiran irraa dhiisa. Okay dubbadhaa jee. Laal Abdusee. Galuu barbaaddan ni jirtanii. Abdusee ati footootii irra kaayetta. Diyaan ammoo footoo Abdishakuuree irra kaayetti. 200,000 jetti bar 200,000 balaataa akkanaan dandeenyu arran taphannu amma dadhabnee jirra nuti. Balaataa akkanaan dandeenyu. Koy jechuu deemti. Naani koy jecha koyii kana sammuu tiyya keessa guuttee ubar koy please faan sammuu keessa na guutte. Kana ajaa'ibu namni noo isii jala koy kunuuti Hamzaan waniin sooloon godhatee jira. Sooloo tanan fadhu tana gubbaa jirtu kanaan fadha laal taasirra jirtu. Akka leencaa fakkaatu tana jee. Akka leencaa fakkaatu tanaan fadha. Ani waa dubbadhu fudhatanii ani akka nama taphachiisaa ture daa'ima tokko sa'aatii dheeraa asirra turetti hundi keessa warra asirratti Maarqoosis deebi'uu qaba ol deebisaa sheeritti godhaati. Sooloos hundi warra asirra turtanii taphataa turtan manni kabaja qaba sa'aatii dheeraa taphatame የቤት ኪራይ የሚባል ነገር አለ። በባዶ መውጣት የለም። ኪራይ መና ከፈላ ባሃ መና የቤት ያ bakka isiin anaaf dabarsite anaaf kaffalaa baagaa akka bakkiidhaa kaffaltanu kiraayii manaa ni kaffalama dirqama kana hunda sa'aatii 5 ol asirratti hin taphachiifne kiraayii manaa makiin anaaf dabarsitee jirti ol darba. Abdusee mooraalii isaa sagalee ol qabee isin taphachiiseef push godha. Isin taphachiisee tapha bareecha waan ta'eef jabaadha. Maarqoos irraa jalqabnaa hundi warri seentanii soolo kottuu deebi'atis jabaadha. Okay hojiitu jirtaash. Let's go. Solo hottu atilleen hottu push godhiif Abduseedha. Marahab. Hayyeega si goonee jirra obboleessoo. Congratulations. Eenyuun jiranni? Solo Abduseedhaaf waarra darbi. Jabaadhaa yee. Abdusee na arsee. No, baaruun hin Yaara biyya keessaa qabu yoo Ani jaalanne down Abdusee. bituuf immoo bahuun qaba. Inde buutee iyyuu dhuftee kiraayii manaa dee dhuftee reega buutee kaatee. waan qabu darbii wal. Abdusee kiraa mana guggeemii taphatteen kaffala okay?
Amma akkanatti wal gabbisuun gaariidha. Sa'aatii 5 fayyaa asirratti anis iyyee isin taphachiisaa wal Ani si kanneen jira miti. dirqama sii baatte isin garuu amma Diyaanis dirqama sii baachuu qabdi. Hamzaanis dirqama isaa baachuu qaba. Wanti Iyyaanis hundi keessan doktorri guddaan kun sa'aatii kana hunda akkanatti tapha isinii Okay, meeqa kiraa manaa? Waan barbaadde. Waan barbaadde. Waan dandeessu anama onnee tokko darbiyan. Kiraa manaa jennaan onnee tokko maal darbite? Yemmin maalan ነው እንዴ? Makiinatuudhaan alan jiru kiraayin manaa. Guys, Naani kuma dhibba lama kootu ati taphadhu ol seeniti. Ati taphadhu amma kuma dhibba isaan guutanii ati kuma dhibba lama kootu taphadhu. Kuma dhibba lamaaf. Sooloo fa'aa waliin taphachuu hin dandeessan. nani mangisti turte bar mangistumma. Wayya mangistumma. Guys, Abduse, ana wata kan gaafate ani last year, okay? Skina siran kab. Bakka ani isinirraa miliqa. Matan tapha kana hunda taphatee ka'ellee nama isa taphachiisu akkanatti intini hin jenne lammata wal biraa gallee jirra. Deema. Abduse, Akkamitti Waan hin fakkaatu naani. Hamzaa waan taphatu natti hin fakkaatu bahuuf deemaa hin fakkaati. No, ani taphadhu. Amma naani koi gurrana guutuu deemti bar. Ol naqime yeah, koi jette. she doesn't talk. She not sweetishin. Koi type email. Listen, Kuma dhibba lamaaf doctor, osoo hin ta'in yoo barbaadan kuma 50 taphachuu ni dandeessan. doctor. No. Ililli takkaanuun taphadhu. Yeah, number of tega. It would have been over. Too late. Yeah. Too late. Hamzaanis sodaatechaa jiran. No. Me No, wallahi sodaanne. No. Me and Dufte were it's over. Makki kiraa manarraa naan fuutu? Jaana fuulbadaati Abduseedhaaf. Abduse, PUBG ata bannu. Let's go. Inde ani ko nyaannin ede nyaa Allahu akbar. Anaaf gadhiifame se'ee mana seene dhaqe. Mi'a dogoggorteeti moo yeroo duraatiif mana kiyyatti darbame? Anaaf immoo dogongoraani yoo anaaf ta'e thank you so much. Hedduu takka galatoomi Habibti. Akkas. Thank you mi'aangee. Thank you. Galatoomi qabsitiyya. How am I last place though? Abduse, Hamza galatoom. Marqos irra makiina tokko jira sooloo rakkasi jajjabaadhaa hundi keessan of qopha. Sooloo bakka Ani PUBG. kallisne kan diyaan kiraa manaan kafaltu. Diyaa kiraa yebee kiraa kifai. La doktor. Diyaa yoo jiraatte jabaa xabbaqshinu deemuuf deemna. Does not khafale baka. koi. Ogguta ka arkuun qaba ka ani gabbu'eetitiin namni hundi gabbuu ati footooti yerra kaayadha asirratti ogguta ko ol baha. Ana akkamitti irraa harka dha'u. Nabiilo naa hime yoo hin jirre beeka warri kun. Habibi family date nag. Zamadalla. Nabiilo sagalee Yeni arkitami Hamza. In arku tanarra kaayattan tiyya tanarra kaayattan solo. La. Text you gungur la. No, tanan fadu gaani, tanan fadu. Tani nama text you gorin laltu. Thank you. Kana halal. Hai Black Habibi Zamaralla. Black Habibi Zamadalla kandi. Kabad betul. Ati qaalii namaati dhugaa. Leenca ko. Follow godhaani. Barra ijoolleen duraan naaf hin kenniin tunaa kenne bakka ati doktoriin irraa dhowwinaan. Haa ta'uu qaba kan doktoriin ta'uu jedhee sitti madde baran. Kan doktoriin nan beekan. Kan doktoriin yeroo biraa malee. Na biraan dabarsa jireenya kenneera. Reediin waan feete jettu waan Reediin galchine jalqaba garuu lammaffaa irratti hin arge. Haadha faateen jedhee haadha faateen dhufne garuu. Karreedii si ta'uu jedhaa jiru warri kooti. Karreedii rakkoon qabu. Karreedii mitaasni. Reediin keessaa boollee bara. Nama.
Asli mitu dudana kuta gafa kennu dudana kute deema kare sintu dubna jala dadhabe male sila kan asli yunane yaman umna kesan illalian male sila kan asli yunane yam maal wayare Wai me. Anafsi walin tabatu takayom doktorina kenne beka walum nargineo. inkenni ne man ambe Amma ka sila dabamu. man gamal mote tamal jechun best of Srida an tokkonitti ko durani si moye baganu imperperai ni bar Redija thank you Adabi Jannarin di Devar. Thank you, Reddy. Thank you so much. Amma Thank you. taban nama adaban. Yo taban mati akan si ada bungkabu. Taba dumati. Taban mati der kita ni ada bici. Ada bici gombar baru. Jechu mani Toko si Moira. The best of Srina Motemal. Uko? Thank you, Reddy. Thank you so much. Malwaya, yo namni si tabachi sujrate. Alalla. Nammo korame. Wallahi mbarre gana. Nama gad dabbatan kabu. Adabi. Today. Guys, Yo kan wallahi kuma barbade hundabu. tap the screen, everybody, guys. Okay, jadi baka challenge hojjadha. Challenge hojjechise kubbaan jira waan ta'eef xiqqoo ture hin ba'a. Galatoomi yeroo gaarii qabaadhu. Galatoon barbade. Yeroo hunda na wajjin dhaabbatta. Ayyee galatoomi. Galatoomaa hundi keessanuu. Galatoomi Ummu Seenaa. Eshi bakka nagaan tur. Ayyee nagaan ture. Bye. Bye. Maa yoon taphadheesse akka mo'amu hin beekaa afan hin dhiise. Hin beekaan. Maqaan balleessuudha. Hai Fuad. Wai mama. Kau asik terima. Kau bos? Namni mau hinjirum. Fuad makan atau na babbale berat kam beseratan. Akkanumatti keenya amma namni nutti ergatutti. Ani dhagahee mufraa ol fidii. Mufraa ol hin jirti online. Natti mul'attu.